Yoya amma soyayya ilmana ya bakaje maratu nagenya Kenya kawaga ko romada ko ne ramad sanada kabu warasani bari fakamutan warasani dihilla kamutan salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh araga tikisho orane dufna no fachasani jana rako teknikati hatatomo odu gababdu mata isani dawne gabaru balina walid chane rabbin fade odun tayya dura odu gaddada qabna sayla sadi gabafna mega naga wal gafachu dusana fakat ashabar kafune noru qaribu ana dufu welcome to Shobbo Media ewa qawatanya no balisi wanda banunu midaksi bari tanyale no ABC tumura kenyale waqil tolchina gamna no hagolu gamna rako fi gamna bete gawamati gamna no hagolu gamna luga fi arku beku wali akeku wali akeketile wali gale ala gale kalmatile gamna no hagolu gawamati gamna durse rako fi durse sharri bishiraf chubu arke beke wali akeketa ida malete malelawati wali assalamu alaikum jattan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya dashan jana ilmana ya kajata maratu odun gadda qabnu abba khayja obo zagay asfaaw duwara dunya tan rabo qatan jirani ga obo zagay asfaaw yachuni dalota beete sirna namanyata Haile Selassie da gombise jechu afaanin gombise ummata oromolle at least haga tokkolle taatu ba'a gabrumma irra salbise oromon kaleessa eenyuma isaa qofaan odoon ta'in qabeenya isaalleetti illee abbaa ta'uu hin dandeenye duratti qoteen nama nyaachisaa ture tiiseen nama nyaachisaa ture sirna sangaa nama nyaataa sanii kan warri xumuratti godhan dhaloota obbo Zagayyi Asfaafaadha seenaan isaan yaadattu gaabalina yoo rabbiin fadhee waahilleen isaanii waa'ee biography isaanii detailiidhaan akkamatti illee legacy isaaniillee akka bal'inaan nu gabaasan goona sagantaa addaa yoo rabbiin fadhee torban kana keessatti haala injeeffannee isanii gabaafna gaa obbo Zagayyeen yeroo san keessatti warra dargeedhaa kan sirna Haile Selassie dhatti xumura godhan san keessa ganama beekumsa qabu jechuudha isaan bilishaan ture ka Mangistuu Hayilemaariyaamitti amma beekte waraanan ture namoota biitii san baratan kan qabdu lakkoofsaan jiran keessa obbo Zagayyi Asfaaw jechuudha namni beekte revolution kuni waraaqsi kuni khaayoon isaa maali BBC daaf akkamatti illee afaan Ingilishidhaatiin addunyaadhaaf namni ibsa isaa jechuudha eenyutu revolution keenya kana addunyaadhaaf nu ibsa gaajan obbo Zagayyi gaaf sangaaf dura kaane jechuudha nama hayyuu beekaa namoota beekte qubaan lakkaa'u bara san keessa baratan akkamatti illee namoota qubaan lakkaa'uman rabbiin umrii illee kanneefi sirna Haile Selassie sanirraa illee hafanii bara dargeedhallee sirni san deebi'ee isaan hidheen fakkaatu dogoggoruu baadhe dargis galatan qabu dhiira hedduu nyaate ammoo obbo Zagayyi rabbi irraa hambise yoon dogoggoruu baadhe mana hidhaa keessa isaanillee sarfu godhanii jiran fakkaata waa hundaafuu warra gaanaa ol biography isaanii sirriitti beekuun isaanii dhaleessa sanirraa hafanii bara wayyaanillee haga danda'an uummata fitiif sagalee ta'anii bara PP kanallee hedduudha uummata Oromoodhaatiif waan danda'an gochaa turanii jechuudha. Kanaafuu obbo Zagayyeen gaa umrii dheertuu isaanii tana irra guddaa seenaan isaanii qabsuma Oromoo wajjin walitti hidhaadha. At least yoo xiqqaatee kallattiinuu harkallattiidhaanuu umurii isaaniirraa yoo gaa amata 20 duraa san taate malee kasan booda guutumatti amata 60 ol uummata Oromoodhaaf sarve godhanii wajjin waan hin tokkotti fakkaatu. Gaa seenaan isaan yaadattu nagaan nu boqodhaa yennaani waraaf illee rabbi umrii nu dheeressu jechuudha generation isaanii amma nama muraasaatu hafe addunyaa tana gubbatti haasaammannu I think
warri legacy manguddoota keenyaa tiksanillee obbo Zagayyellee waa yaadatan anuma fakkaatee hundee goroo baadhe jaarmeyni yuuboota Oromoodhaa beekamtii laachaa tureef magaalaan qulqulleeffadhaa ati otoo lubbuun jiranii qooda isaaniitiif aarsaa isaaniitiif jaarmeyni yuuboota Oromoodhaa waan isaan galatoonfatee na fakkaata ati sagantaa qabanii fi biyya alattu sila akka dhufaniif barbaadanii turanii haalli isaaniin ajjoonee dhufuu hin dandeenye yoon dogoru baadhe ati diteelii sanillee yeroo binfadhe obbo Abdiidhaa fi magartuu akkanumatti illee iftuu fi namoota biraa warra beektee waa'ee yuuboota kanarratti sochii jajjabaa godhan qabannee sanii dhiyaanna. Medeekaataaf kaaf yaadannoo haa gonuuf nama akkuma amantii keessanitti kadhaa godhannuu fi nagaan nu boqodhaa boolla keessan daadhiin haa guuttu jennaani ka isaan dirqama isaanii bahan raawwatan haga ilmi namaa jiraatan umrii dheertullee Waaqayyo isaanii laate gaa namni as dhufe galan oolu bikarraan oolletti ka imalanii jiran isaan. Nu warri hafne ammoo legacy isaanii akka tufuufisnu abdii guddaa qabna. Deeqaa takkaaf abbaa keenya qaalii jaalatamaaf kabajamaa obbo Zagayyee Asfaaw haa yaadannu isanii jaalfadhaa. Ulfaadhaa galatoomaa isanii jenna. Obbo Zagayyee duu isaaniin gaddiinullee ammoo hojiilee jabduu isaan hojjetan tattiin boonnu tattiin dhaadannu tasalabree godhuu qabnullee hedduudhaa jira jechuudha. Kanaafuu miira wal makaa keessa jira. Isaan dhabuu keenyaaf ni gaddina. Ammoo hojii babbareedduu seena qabeessa taate tanarra nu dhiisanii deeman hoggaa yaadannu ammoo isaaniin boonna. Haa galatoomanii nagaan nu haa boqotanii. I think namuu waan dhiise qaba jechuudha. Namoonni garii beekadhaa seenaa keessatti dirqama wahii waan namni biraa deebi'ee godhuu hin dandeenye warra hojjetee darbe jechuudha. Wanni biraa hundinuu beekadhu deebi'anii hojjechuu ni taati. Historically wanni garii ammoo nama saniin taati. Deebitee namni biraatiin beektee legacy namni biraa deebi'ee irra deebi'ee hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Obbo Zagayyee Asfaaw sirna nama nyaataa san lafa Oromoodhaa beektee yoo abbaa biyyummallee nu mirkaneessuu dadhabe Obbo Zagayyee Asfaaw ammoo abbaa beektee biyyeedhaan nu godhee jira jechuudha. Abbaa biyyallee nu godhuu baatan abbaa lafaa nu godhee jira. Sirna nama nyaatu san waan nuti hojjenne dafka keenya nyaachaa ture aqorqaajii nafxanyaa sirna of tuulaa san abshaalummaadhaan beektee barri sanii bara dukkanaati beekadha. Yoo Itoophiyaan shawwadamte bara san shawwadamte beekadha. Walii galaayu
Itoopiyaan gawwoomte barasan gawwoomte. Dhaloonni irraa gaabbii sheenaa quba nyaataa jechuudha. Odoo dachiisanii Oromoodhaa deebisuu waanedha. So warra beeytee revolution san keessatti disguise godhanii revolution san keessatti odoo sabboonummaa isaanii dhoyfatanii garaa keessatti sirna san gawwoomsanii oowwa keessatti odoo dargii machuu keessa jiru otoo beetee meessoonii fi ihaappaadhaan jarri wal ari'atanu bu'aa seena qabeessa kana ummata Oromoodhaa harka buusanii jechuudha. Gaafin abbaa biyyummaadhaa itti fuftee jirti. Arrammoo qonnee nama nyaachifnu kun beetee woma adeeroo Zagayyaa Asfaa wajjin itti yaadannu jechuudha. Namni seera san dogoggoruu baadhee egaa warri na ol beekan nuuf ibsanii obbo Zagayyaa Asfaa namni beetee xumura sirna sanii qalama waraqaadhaan tuqee heera godhee labsisiisee miidiyaatti illee bahee labsuu qofaa miti addunyaafuu ibsa isaa jechuudha. Kana namni biraa deebi'ee hojjechuu hin danda'u because du'ee jira sirni sanii jechuudha. Hojii akkanaa ammaas namni hojjete obbo Ibsaa Guutamaadhaati. Deebinee san hojjechuu hin dandeenyu warra. Ibsaa Guutamaadhaa qubee beetee Sheekh Mahammad Rashaad boce lafa nuu kaa'e nuu qore kaayilee fidaas irratti hirmaate namni institutionalize nu godhe Ibsaa Guutamaati. Arra lubbuun jiran miidiyaa irratti hin jiran hawaasni keenya akkam takka isaan quba qaban beeku jechuudha. Hojii lammata dalagamuu hin dandeenye jechuudha. Tan ammoo bu'aa isii for generation namni irraa fayyadamu. Obbo Zagayyaa Asfaa waan Oromoon ilaa hamma beetee addunyaan tun lafarra jirtutti waan injifannoo namni sirraa deebifachuu hin dandeenye, sirraa hatuu hin dandeenye, sirraa fudhachuu hin dandeenye tan bu'aan isii itti fuftee jechuudha. So it's a unique contribution jechuudha. Wanni Zagayyaa Asfaa hojjetee darbe. Kan Ibsaa Guutamaadhaa hojjete. Kan beetee Sheekh Mahammad Rashaad hojjete waa'ee qubee irrattis, Haayilee Fidaadhaatis. Kan akkanumatti illee Sheekh Mahammad Barqaadiidhaa alaabaa irratti hojjete. Adda bilisummaa Oromoo utubuu irratti wanni jaarraa abbaa gadaa hojjete. Dhukaasa taraa duraa san dha'uu wanni Elamoon hojjete. Jarri kun gaa warra beetee daandii nu saaqe. Seenaa isaanii dhiigaan taraaran ammoo seenaan Laggasaa obbo Zagayyaa Asfaa wanni adda godhaa legacy namni biraa deebi'ee hojjechuu hin dandeenye jechuudha. I think anu hubattan isaa abbaa keenyaan nagaan nu boqodhu jennaan seenaan isaan haa yaadattu. Kana ol gaa warra narra beekumsa qaban itti dhiheenyaan isaan waliin turan ani gaa fageenyumaan namarraan isaan beeka. Nagallee wal gaafataa uummata irra jechuudha haal kallattiidhaan. Miidiyaa kanallee hordofaa turanii jechuudha. Isinarraa darbanii jiranii dubbii jajjabdullee ittuma darbachuu turre jechuudha. Gaafa jaarsummaa keessa turan sanillee jaarsummaa biyya keessa turanillee akka dargaggeessaa tokkotti dubbii oowwitu talola fakkaatullee uma erginaaf jechuudha. Ammoo abbaadhaaf numaaf obsanii jechuudha. Kanaaf garaballeen isaanii odoo hin dinqifannee bira darbuun barbaadu. Oromooti yommuu inni itti dhaammadhu namoota manguddoota muraasa nu hafan kana haa yaadannu. Obbo Ibsaa Guutamaadhaa haa yaadannu. Obbo Zagayyee haa yaadannu. I think torbaan kun obbo Leencoo Lotalleen kitaabni baayogiraafii isaanii barreeffamee bahee jiraa fi isaallee nama rabbiin umrii dheertu kenneefi garaagarummaa siyaasaa fedhan qabdanillee contribution isaanii ammoo dhoksuu hin dandeenyu jechuudha. Umrii isaanii dargaggummaa irraa haga ammatti toltuu saba kanaa hojjetan qaban dogoggora isaaniillee waan Oromootti miidhamte qabdi. It's just human nature jechuudha. Ilmi namaa perfect ta'uu hin danda'u. Kanaafuu obbo Leencoo Lotallee asumaanuu congratulation numa jennaani jechuudha. Regardless of politics. Gaa siyaasaan ammayyaan akkanaa jechuudha. Siyaasaan ammayyaadhaa ilma namaa tokko seenaa gaarii isaa saniif beekamtii kennite ta'irraan gammadii isaa immoo irraa dhiifti jechuudha. So waa'ee obbo Leencoo Lotallee haasofne gaggaarii aarsaa ifaajii saba kanaaf godhan beekamtii laannee fi
guyyaa akka har'aa kana ammoo positively isaa yaadanne kontekstii biraa keessatti ammoo bakka itti qeeqamuu qabanillee ni qeeqinaa jechuudha. Ammoo waan hojii isaanii proportion isaanii ilaaluun we need to do justice jechuudha. Waggaa seenarraa dubbannu. Gaa guyyaan har'aa kan obbo Zagayyeedhaati irra deebiidhaan maatii isaa waahillan isaa uummata Oromoo nu hundaanuu jajjabina isanii hawwina ofiifillee hawwina isaanifillee nagaan boqodhu jennaani maatii isaatiin gaa wajji dhabnee kophaan dhabnee obbo Zagayyaa Assaffaaw abbaa keessan qofaa miti abbaa maraatii jechuudhaan gara sagantaa itti aantu dabarra. Galatoo bagaan hordofuu keessaniif asumaanuu waamichi nu goonu warreen waa'ila taatan nu olitti dhiyeenya qabdan seenaa isaanii dhaloota itti aanutti nu dabarsuu dandeessan dhuftanii akka nu gargaartan kabajaadhaan isaan affeerra. Ulfaadha galatooma ollummaa qubeedhaa galatoomi. Obsaahi ulfaadhaatti illee galatooma. Hundi keessanuu ka baga nagaan dhuftanii sanii jenna. Oduu addunyaan maal keessa jirti jettanii gaanu gaafachaa dhultanii sagantaa gabaabduu goonaarraa sagantaa interview biraan nu afata. Sa'a 24 keessatti xayyaarri raadaariin arku jaanii jira jechuudha. Xayyaara raadaariin agarre. Ilmaatu namni garii ghost yaani jechuudha. Akka jinniidhaatiin mul'atu nyaan. Dhawuu miti arkuu hin dandeessu. Xayyaara akkas dungaa addunyaa sammuu ilma namaa kana beetee tootee jira jechuudha. Biitii hundinuu isan qabdu isa qabaachuudhaafillee hariiroo jajjabdu USA wajjin uummachuu qabda. Hoggaasii gurgurtullee beetee waahilota kiyyaan hin tuqin jettee namaa kanniti jechuudha. Xayyaara Su'uudiin biliyoona meeqa baaftee kadhattee haga ammaarraan argatin. Xayyaara beetee adoonnoo doggoruu baadhee Paakistaanillee kadhattee irraan argatin. I'll check again to be Pakistan. Gabaabdutti F-35 jaanii xayyaara kana. F-35 kan hin mul'anne san warra jinni arkuu danda'an warra Iraan ammoo arkanii jiranii jechuudha. Yogaa raadaarri Iraan kan F-35 arkuu danda'u taate dhiiroo warri Iraan kun jinni arkuu beetee jinnumaa arkuu danda'an fakkaatti jechuudha. Wanni isaanirraa dho'isaadhaatu waan jettu natti fakkaatu. Ammaan dura tokko buusanii jiran akka waliin yaadannutti F-35 buusanii jiran. Waan F-in jalqabaa 15, 18, 22 lafa guuranii jiran. F-35 gaa karaa achi naaf teknooloojiin irraa boodaa kan ilmi namaa sammuu isaatiin itti dhaqqabuu danda'e F-35 dha. Gaa ittiin booddee Ameerikaan. Akkamitti arrammoo gaa Iraan kana fashilsiisuu dandeesse kan jiru maybe gaa waan qorannaa jajjabduu barbaaddu jechuudha. Gabaasaan nu geesse F-35 lamaatu otoo qilleensa gubbaa bararaa jiranu bililaa jiranu waan isaan mudate hin beekamneen beetee haafuritti cotu kun United Arab Emirates deebi'anii qubatanii warri juusti jira. Warri Iraan ammoo dhootee buuftee jirtus warri jiru jira. Akka yaadannutti KC-135 akkuma ilmi namaa lafarratti 911 bilbilatutti xayyaaronni kun hundinuu koodii qabanii jechuudha. Kan amma KC-135 6 wayiin jalqaba amma lakkoofsa duraan qabu koodii saniin dubbataa jechuudha. Nadhaqqaba because system achi gubbaa jiru yoo raadaarii lafaa lock godhee isa targeeta keessa amma illima keessa isaan galfate raadaarii aboo qabamte jaanii jechuudha systemni hoggaasan inni sifirraa tuqe aboo nadhaqqaba jaa jechuudha. Gaa nadhaqqabaan waan KC-35 san namni isa dhaqqabeen jiru jettiin isaa jabdee deemtu biraa baafatte jechuudha. Isaan galanii inni hin galle ammoo. Biyya irraa salphisu KC-135 boottee gaazaa tagoblaa qabdu jechuudha.
walii gallaayu F-35 laata ni dhawame moo ni horrootame moo ni kufe moo ni galee khalagaa miidiyaan hundinuu akka akkatti waan gabaasaniif oduu hin mirkanaa'in F-35 lama Iraan buufte inni kijibuun barbaannu haa taatu arraa fi boru jidduutti yoo arra ta'uu baate boru 15 jidduutti ammoo takka seetkoomin takka ammoo qaama dhimmi ilaallatu waa'ee kanarratti Ameerikaan akka ibsaadhu abdii guddaa qabna. Irra sanii deebi'uudhaaf Iraan sa'a 24 keessatti xayyaara lama F-35 beete samii gubbatti waywaachifte hunjeen dagu garamo gurra lamaan qabateeti F-35 paalanni na qaba jechuudha akkas jaa emergency koodii godhee jaa koodii jira koodii saban maareedha akkasi tuqee na dhaqqabaa jee akkasi gaa warri lafa gubbaa jiru ni himaniif jechuudha karaa oomaan kanaan achi qaceelee خرا يونايتد عرب خرا دبي خن أسي تسيرياتا بككنا قبل دجاني قان instruction خلنا في يجوي ولي قال لا because momentي سنوقع تياري لوكته بالني سن within a second تكا تياري سن يسدوما يو نسيبك أباتي جكتي قديقا تيار سن كيس أوتالا خنافقا communication برباچي سادا إنسان وجن وانا كنا كيسان جرا تياري دوامي أني راوتالي أكاسي قديبيني ريسكيو وداني نيچويا يو تيارا رابوتاتيس يو لو بجراتيس يو لو بجرات شواتانيس قام ساقبتي بكني جرواني مجرى GPS إدان إيافتاني يو جراتي براراني يو جرانيسي أوال شافودتاني دي مرينا so دمي F-35 da waan mirkanaa'ini ammoo waan ifa taate hormuz gubbaa bararuu hin dandeenye tanaagan waan biraa kun IRGC'n ibsa laatanii jirani warri IRGC da wanni jaan nu qophoofne tanaafu lola ammaan dura takkaan arkin qopheeffannee karoorfannee lafaa qabnaadha meeshaa isan beeytee hin arkin hin dhagahin sammuun teessanillee itti yaadin qilleensa gubbarratti lafa gubbattii fi bishaan gubbatti illee falmii jajjabduu gaggeessuudhaaf qophoofnee jiraan beetee Khatim al-Anbiyaa beetee seentara seentkoomii RGC da Khatim al-Anbiyaan gara beetee dubbata isaaniitti ibsanii jiran laata gaafin guddoon jirtu gaa dinniin Iraan kun ira guddaa Iraan waan jettanii gooti jechuudha ammaan dura nan tuqinaa yoo kana taate bakka hedduun tuttuqaa jettee jechuudha waan jette san hunda goote Israa'eliin dhawte Suudii dhawte Kuwait Iraaq Bahrain Oman United Arab Emirates Qatar wali raafe jirwaan inni godhatani gooti gaa dhiro maal qabattee Iraan dhihaatti wanni jiru gaa waa waliinuu arkuteen hayyee gara xumuratti oduu teegetti deebi'achuudhaaf maal faa isin qabattee dhiyaatte gaale torbaanuma kana keessa waan haaree isin qabattee isin cuqa kan dura doonii bimbee jaaniin qabanii jechuudha kan ammaan durallee sanii gabaafne dooniilee beetee Iraan Hormuz seenaa Hormuz irraa xiqqisho jalqabee haga beetee Azerbaaijaanitti gaaran kiiloomeetira meeqaa dheeraa kanaatu afaan baaraa jira jechuudha. Akka Suudiitii miti Suudii beetee hoggaa doonii irraa buutan amma Yaman ijoolleen teenya hogguma lafarra hogguma beetee doonii irraa buute beetee eegaa achirraa beetee deemte haga tokko gaarii jechuudha yoo seenaa Suudii taate malee irra guddaa hoggaa Yaman seentu dachiin maayaan amma afaan baaraa kuni dirrumaa jechuudha. Iraan ammoo Iraan gaaran qabdi. Asin bara asin gara garan kana keessa gama jalaa ammoo
akkamma kannisi gaagura qabutti dooniin tun hundinuu gaagura qabdi. Doonii xixiqqoo tanaa jechuudha. Doonii tana tapheetti ta'u akka baajaaj tana si guuranii ilmaatu baajaajiitu irra dheertuudha. Baajaaj bara yoo bira dhaabbatte xiqqoo ilaa haga asii takka mataatiin na fakkaatti. Tun ammoo yoo bira dhaabbatte mudhii gadi jechuudha raadaariin arguu hin danda'u. Keessa xiqqoo dhooqa lafarraa ammoo maybe I don't know mudhii gadi jirti jechuudha waan akka malee gabaabduudhaati waan xixiqqoo tana gubbaa gaa bineensa gurguddaa meeqaa jira jechuudha. Nama sadii afur fuuti gubbarraa rookeetaa jira qawwee gurguddoo jira akka dishkaadhaaf ta dishkaadha gurguddoodha baazuqaa gubbarra ta'a nama lama sadiin deemti moskitoo yaani nama tana biimbee wani biimbee jaaniif waan xixiqqoodha jechuudha. Beetee biroo shaxaalaa guddoo hada beetee yoo habbaa 500 ergan meeqa dhahee danda'a jechuudha. Dhawuudhaafuu wal markaba kan dhibaa jechuudha. Amma irra guddaa hoggaa biimbeetti hunkaate markabni waa irraa taruu hin danda'u. Maaliif garaa jala dhiyaannaan dhawuu hin danda'u. Inni khabar gaaraa bar samii keessa jedhamu kam wanni tun bar lafar akka wanni gubbaa loohaa dhufti bar akka waraana beetee lapheedhaan deemutti lapheedhaan dooniin tun lafarra yaati. Kanaafuu maal godhan jechuun helikooftara doon xiyyaara doonii dirree xayyaaraa qabdu aircraft carrier gubbaa'ee wanni helikooftara kun ka'ee akkasitti gaawaa dibbiin beetaa lafa dhawaa jechuudha. Hagas irraa deebisuu qabaa jechuudha inni nu. Egaa biimbeen makkanii yoo siqqa jirti keessa abbaa lama sadii afur shan nama gootaa waan akka hawuu jeessa dhufu tana meeqa irraa buusuu dandeessaa jechuudha. Doonii tanarraa yoo sadii fi afur dhaqanu 40 bahanii yoo afur dhaqanii 30 jaallee irraa dhokkite helikooftara kun afran dhufan sana ammoo markaba kana yoo beetee dhidhimsullee baatte beetee miila cabsuu dandeessi jechuudha. Markabni ni cabaa beekadha markabni hoggaa garaa jala dhoote walii ni hokkala deemuu hin danda'u. Kanaafuu gaa markaba biraa fidanii harkisanii deemanii jechuudha. Torbaan kana markaba sadii miila cabsuun dhooftuu jaan jechuudha biimbeentu. Tokko maqaan isaa maqaan Meesan Khajaanii jira. Rafael Khajaanii jira. Rafael Khajaanii jira akkanumattillee Turkson Motraksan. Elwe maqaalee isaanii nama dhibaa baru bal'ina gizaafa gaafa biraatti irra sanii deebi'a. Jarri kun destroy jaanii. Destroyroonni kun markaba walolaatu wanni xayyaaraan baadhatu ni hololaati ni shaffisaas. Haalli shorroqaar biyyuma deemtu bara. Biyyuma bahara gubbaa jirtu kan namni humjaa gubbaa jiru ba'aan isaatii fi mootorri gaazini nu isan sossoosu bara. Niikularaan hin deemaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati bakkam. Aircraft carrieriin amma doon dirxayyaar beetee wanni inni nyaatu yuraaniyemii jechuudha. Akkasi deemaniin. Duuba gaa isa kana eegu ammoo destroyer jaaniin habbaa sadii afur gaaf akkasitti deemanii habbaa sadii ittachi qaceelaniiti beetiif goggodhanii boo dhaabbuun siin jee dhaabbachuu didee jechuudha. Akkasi gaa itti gaddarban jechuudha. Waan beetii haga mooyyeedhaa ga'u takka amma toomaa gurguddoo kanatti gaddarban. Akkasitti gaa toomaan kun dhahee jechuudha hin bifne. Destroy mabaan akkanaa tokko bikkoo qawwee san dhahee gateetii tana gubbaa dhahee gubee jechuudha. Akkasitti duuba gaa akka hoggaa saree dhahaan dhawanii wii jettutti akka ambulaasittiinis wii jechaa gakkute jechuudha. Khaanis beetee cinaacha kana gubbaa dhawanii jechuu gabaasaan nu dhufe jechuudha. Jeetu kunis kute sogaa waliigalatti destroyota sadii qabeetee keellaa Hormuz cabsanii seenuu barbaadan odoo ittiin toliin gala ka'anii gakkutaniidha amma dheessanidha. Waliigalatti qophii jajjabduun qopheeffadha jetti. Ameerikaan ammoo lola deebi'uu diddee jirti jechuudha. Dheeressaa jirti. Maybe gaa hanqaa guyyaa lama sadii booda Chaayinaa dhufanii imalli Chaayinaa irra gubbatti
mee sambuuda arkuu dandeenya maybe lolli silaa lola deebi'ee chaayinaan dhaqu jechuudha kun dizaasteraa'u. Kanaafuu lola kana maybe yoggaa chaayinaa irraa deebi'ee takka waan chaayinaan jettu dhageetti araarama. Takka ammoo yoggaa chaayinaa irraa deebi'ee gara lolaa seena wanni Tiraampiidhaa gaa herreguuf nama dhibdii jechuudha. Walii gallaayyoo Tiraampiin tana hojjetaa jaanii afaan guuttatanii irraa dubbachuun baay'ee ulfaatti. Haa taatu ammoo gara seeraatiinis waan xiqqishoo ammaan dura mirga qabu ammoo xiqqishoo isa sakaaluutu jira jechuudha. Seera isaanii gubbatti pirezidaantiin aangoo lola gabaabaa tokko ka guyyaa 60 gaggeessuu danda'a. Waan emergency taate dantaa Ameerikaa miitu murtii isaatiin waraana bobbaasee bobbaa gabaabaa san operation gabaabaa san godhee galuu danda'a. Waan ammoo ji'a beetee lama bira waggaa qote koongirasatti deebi'ee mana mariitti deebi'ee akkasitti gaa achirraa hayyama argachuu qaba lolatti seenuudhaaf. Maaliif waggaa jenne lolli san booda lubbuun Ameerikaa baatuu fi lubbuun beetee Iraan tabaatullee qabeenya badullee lubbuu namaa tabadullee itti gaafatamummaa isaa fudhata because lolli san wanni uwwisa seeraa kan heeraa ka Ameerikaa san hin qabudha. Kunififuu sakaalli tokko sakaalli lammaffaadha ammoo baajataas kakannu koongirasaa jechuudha. Yoo achi amansiifate qofa lola isaan eebbisanii gaggeessaniitu galallee baasanii jechuudha. Yoo itti fufu taate ofis rakkoo keessa of galcha waraanni isaaniis baajata hin argatu. Waliigalatti gaa wanni guyyaa 60 san already irra guyyaa 70 way jirra. 74 faadhana fakkaata irra guyyaa eegalolli kun jalqabe already tanaafuu wannummaan amma inni ceasefire godhee pressure ammoo dhiibbaa Iraan irratti uumee Iraan nagaa fudhachiisuudhaaf tattaafatu jira. Iraan ammoo deebisaa kannitiif jirti. Nuti yoo karaa kabajaatiin teenye dantaa teenyaa sun beeytanii nuti dantaa keessan isanii beeyne rakkoo teenya eeggachuu dandeenya malee doorsisaa fi harka kan nadhaadhaan ammoo isan hojiin teenye marii hannu jechuudhaan gaa deebisaa oowwitu Iraan Ameerikaaf kannite waan beeytee Adure isillee barreessiteeti Iraaniif ergite USAdhaaf Iraan ergite jirti. Tiraampiillee laalee dubbiseetu hin fixne kuni gaarbeejaa kuni qushaasha wanni isa dhageetan beeytee waan faayidaa qabdu jechuudhaan didee jechuudha waan Iraan ergite isaanis harkan kannannu jaani jarri lachuutu haasoo ni barbaadan ammoo bu'uura haasoo irratti waliigaluu hin dandeenye. Iraan sankshina lola dhaabu Lubnaanii fi Iraan irraa permanent cessation of hostility lola guututti lola dhaabanii nagaa waaraa barbaaddi. San booda dhimma sankshina irraa haasoo barbaaddi. Qoqqobbii fi lagannaa irra kaayyamtee qoqqobbii beektee secondarii fi taanillee isaan directly irra kaayan san booda waa'ee Hormuz haasoo barbaaddi. Eega waa'ee Hormuz hiikkatan booda dhimma beeytee niikuleeraa maayirratti haasoo barbaaddi. Ameerikaan ammoo dura niikuleeratti waliigalle waan biraa haasoo dandeenyaadha. So gaa bu'uura mariirratti ajandaa marii as deemu irratti maaltu dursaa fi maaltu itti aan irratti waliigaluu hin dandeenye. Ilmaan ayyaa sagantaa teenya taarraa kaasumarra gabaabsina taaftes bal'ina isaanii dachaana. Gaamaatii obbo Zagayyeedhaa irra deebinee jajjabina hawwinaa fi nu hundaafu isaanillee nagaan nu boqodhaa boolla keessan daadii naa guuttu jennaani gaa qooda isaaniitiif aarsaa isaaniitiis ni dinqifanna ni galatoonfanna yoo rabbiin fedhe waa'illeen isaanii warratti dhiheenyaan obbo Zagayyee Asfaaw sirriitti beekan qabanne seenaa isaanii gaa isan dhageessifna haga qophii tana fakkaattu waliin dachaa nuti hundi keessanuu nagaa waaqa keessan tura. Thank you.